Arrantana hedduu sirraa bareede arraan booda yeroo barreessitu garuu sirna tuqaaletii fi qubee sirritti barreessu irratti of eeggannoo godhi jee itti seeqaa fuula bareedaadhaan biraa deeme. Intalti sun dhugumaan bareedduu taatullee sirna tuqaaletii fi sirnaan barreessu irratti hanqina qabdi ture. Egaa obboleeyyan kiyya akkasumatti nutillee mataadhaan dadhabina mataa keenyaa ni qabnaa beekaa. Kanaafuu osoo hamilee walii hin cabsin hanqina walii walitti himuun barbaachisaadha. Mee amma osoo ana yookaan sitee hanqina walii akkamitti walitti himna? Pirezidaantii biyyattii dhiisi nama taraa tokko taanee akkamitti wal salphisuuf hiixanna? Hanqina xiqqaa tokkoof jecha akka waan ofiif guutuu taanetti dachii namatti dhiphifna. Tooftaan pirezidaantichaa kun yaadaa fi amala namootaa jijjiiruudhaaf humna guddaa qaba. Cimina namootaa erga isaanitti himte booda dadhabina isaanii boodarra itti himuun mufannaa tokko malee yaada kee gammachuudhaan fudhatanii dogongoraa fi dadhabina isaanii akka sirreeffatan godha. Agartee amma barreessituu sanitti waan mul'ataa jiru gammachuudhaan hanqina ishii sirreeffattee bareedina gubbaadhaan bareedina biraa dabalachuuf malee waan dadhabina ishii yaaddee hamileen ishii cabuuf tokkolleen hin jiru jechuudha. Ilmi namaa hundi ni dogongora. Hanqinas ni qaba. Hanqina namaa gaafa agartu ammoo sirreessuudhaaf yaali. Karaa ittiin sirreessituufis of eeggannoodhaan filadhu. Akkuma beekamu irra hedduun keenya yeroo ammaa hanqina yookaan dogongora nama tokko yoo agarre akka waan duraanuu eeggachaa turretti nama san karaa sirriirratti deebisuu caalaa abaluu akkas ta'e jennee sooshaal miidiyaa irratti fiiguutu irra nuuf salphate. Dhaloota ammaa kana hanqina namaa himuun guutummaadha itti fakkaata. Wallaala namaa himuun beekumsa itti fakkaata. Dadhabina namaa sooshaal miidiyaa irratti bahee dubbatuun nama jabaa ta'uudha itti fakkaata. Garuu dubbiin faallaadha. Namni yeroo mara dadhabina nama biraa qofarratti xiyyeeffatee odeessu dadhabaan akka isaan jiru beeki. Waan silaa namichaa waliin dubbattee sirreessuu dandeessu sooshaal miidiyaa irratti hin bahin. Hanqina obboleessa fi obboleettii teetii